Jirra jirtuu daawwattoota hordoftoota keenya arraan tana paarkii iddoo bashannanaa bulchiinsa magaalaa Dadar keessatti argamtu jirra. Bakki kuni miinii istaadiyeemii jedhama. Miinii istaadiyeemii haala bareedaadhaan bulchiinsi magaalaa hojjete bakka itti namni bashannanu, bakka itti araada adda addaatii fi boqonnaa sammuu araada adda addaa jalaa ba'ee boqonnaa sammuu itti argatu jirra. Kanuma wajjin wal qabatee nutis haala kanaan uffata aadaatiin faayamnee wanni qophoofnee sagantaa xiqqoo tana qopheessineef sagantaa guddoo takkaatu fuula keenya dura jira. Torbaan lamaan irraa ebla 11 filmii eebaa sagantaa ajaa'ibaa haala bareedaadhaan qophaa'ee waan barumsa gurguddaa of keessaa qabu waan hin baratamin magaalaa teenyatti yeroo jalqabaatiif filmiin kuni kanuma wajjin wal qabatee haqa mul'ate filmii joo eebisuudhaaf waan yaanuuf jiraattonni naannoo Dadarii fi naannoo biraallee jiraatan warri affeeramtanis kan affeeraminis tokko akka nurraa hafne jechuu barbaanna. Galatoomaa karaa jaallan kiyyaatiin achi dabarsa. Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenya harka fuune jecha uummata Oromoo bal'aa nuti ijoollee magaalaan Dadar magaalaa aartiitii magaalaa aartiin faayamtee magaalaa aartiin keessaa burqitee jechuu ni dandeenya. Ajaa'ibaa kana qabanneeti ijoollee magaalaa Dadar dargaggeeyyiin fiilma addaa hojjetanii isinii dhiyeessanii magaaluma Dadar keessatti hojjetamee fiilmni isaa kottaa nu daawwadhaa isiniin jedhanii eebla 11 irratti eeba ajaa'ibaa qabnaa. Yaa magaalaan teenyaas akkana bareeddee guddina karaa fuulduraa ce'uu jirti. Akka nu hojii simattan isin afeerraa teenya. Hayyee akkuma argaa jirtan kana arraan tana baa Oromiyaa godina Harargee baa bulchiinsa magaalaa Dadaritti kan argamnu. Iddoon amma itti mul'anne immoo miinii istaadiyeemii yookaan istaadiyeemii artifishaalaa kan hojjetame magaalaa Dadar keessatti akka malee naachuraal fireemii gaara obbii keessatti waan hojjetameef akkasuma gaara obbiitii fi inni oggoo argatu akka malee bareedee dhiyeenya kana osoo eebaafillee inni hin gahin hedduu piroomoot godhamaa ture. Namoota fagoo jiruu fi dhiyoo jiruunis akka malee uwwisa miidiyaa argatee jaalatamummaa guddaa argatee jiru qaamaan dhahinee daawwanneeti kan jirru. Asumaan immoo wanni jechuu barbaannu fuula keenya duratti eebla 11 filmii ajaa'ibaa kan dhalattoota magaalaa Dadar keessatti argamaniin hojjetamee magaaluma Dadarii fi naannoo magaalaa Dadaritti dalagame filmii haqa mul'ate jedhu kan yeroo dhiyoo dura akka eebbifamu isin beeksisaa turre yeroo saniif ammoo xiqqoo haalli tokko osoo mijaa'in bira dabran amma immoo haalonni yeroo san hin mijaa'in marti mijaa'ee qaamni dhimmi ilaallatu martinuu wal hubachiisee filmii kana eebbisuuf qophii irra waan jiruuf dargaggoonni magaalaa Dadarii fi naannoo kanatti argamanis akkasuma taatotni filmii akkasuma immoo hoggantoonni garaagaraa haga caasaalee magaalaa kanaa fi aanaallee dabalatee naannoon kun marti isaaniitu qophaa'ee yoom guyyaan ga'a jechaa waan jiraniif jecha isinis jaalattoonni aartiidhaa biyya keessaas ta'e biyya alaa marti keessan quba qabattanii warri qaamaan hirmaachuu dandeessan akka dhuftan asumaan isin afeerraa. Warri qaamaan hirmaachuu hin dandeenye immoo bifa pilaatfoormiilee garaagaraatiin seennee laayif isin daawwachiisuuf nutis haala ni mijeessina isinis nu eegaa isiniin jenna. Kanaaf ammoo magaalaan Dadar eegaa akkuma Oromiyaan gara bahaa aartiidhaan aartistoota hangafa buleeyyii qabaachaa turte keessattuu magaalaan Dadar ammoo ba'uma Oromiyaa saniifuu haadha yookaan hangafa jechuu dandeenya. Lafa Abdii Qopheetii akkasuma lafa Habooqar Muusaafaadha akkasuma lafa Qamar Yuusufaadha. Walumaa galattuu aartiin gara manasii dhufu jirti fakkaatti. Eegaa filmii kanarraa akka hin hafne haqa mul'ate waliin haa eebbisnu waliin. Filmii Haqa mul'ate jedhu eebbaaf qophaa'ee waan jiruuf gama Dadar kottaa waliin haa eebbifnu. Galatooma.